Bara barnootaa 2016tti barnoota qulqullina qabu kennuuf dhiyeessii meeshaalee barnootaa fi manneen barnootaa hawwatoo taasisuuf xiyyeeffannoo olaanaan hojjetamaa jiraachuu biiroon barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee himeera. Itti gaafatamaan waajjira biiroo barnootaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Siisaa Indaalee bara barnootaa 2015 keessa manneen barnootaa 23 bifa haaraan ijaaramaniif meeshaaleen hojii baruu fi barsiisuuf gargaaran guutamanii fi gara hojiitti kan seenan ta'uu yaadachiisan. Bara barnootaa 2016ttis manneen barnootaa hawwatoo fi miidhagoo taasisuuf hojii baruu fi barsiisuu milkeessuuf manneen barnootaa 200 ol keessatti hojiin haaromsuu fi meeshaalee barnootaa guutamuu eegalamuusaa dubbataniiru. Manneen barnootaa rakkoo adda addaa qaban, hanqina qaban, kan haaromfamuu qaban, meeshaaleen adda addaa kan baruuf barsiisuudhaaf barbaachisan hanqina qaban guutamuu kan qaban akkuma waliigalaatti manneen barnootaa adda ba'an jiru. Kana keessaa kan amma gara hojiitti galanii gara manneen barnoota 203 hanga ammaatti qabatamaan gara sochiitti kan galan jechuudha. Kanarratti hanga ammaatti qarshiin miliyoona 200 olii itti kan tilmaamamu gara hojiitti galamee jira jechuudha. Dabalataanis bifaan jechuudha meeshaa adda addaatiin kan gara miliyoona 385 olii kan walitti qabame hanga ammaatti gara hojiitti galamaa jiru jechuudha. Dhiyeessii kitaabolee waliin wal qabatee rakkooleen bara darbe mul'achaa turan bara kana akka irra hin deebineefis xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu obbo Siisaay ibsaniiru. Bara kanaaf rakkoon kun akka irra hin deebine hojiin hojjetamaa ture. Tokkoffaan kitaaboleen akka haaraatti maxxanfamanii jiru. Kan bara darbellee maxxanfaman bara kana qoratamee wanti sirraa'uu qabu sirraa'ee kan maxxanfamu hin jira. Isaan kun adda bahanii yeroodhaan jechuudha, yeroodhaan calbaasiin bahee maxxansanii dirijitoonni adda bahan akka nuuf deebisan waliigalteen uumnee jirra jechuudha. Deeggarsaa fi fooyya'insa manneen barnootaa mootummaa keessatti taasifamaa jiruunis fedhiin gara manneen barnoota mootummaatti barattoota erguu dabaluu waan danda'uuf kanarrattis qindoominaan hojjetamaa jira jedhan. Manneen barnoota mootummaa keessatti qulqullinaanis deeggarsi adda addaa galteen adda addaa barattootaaf waan godhamuuf fakkeenyaaf yuunifoormii, dabtara, nyaatni illee sadarkaa tokkoffaa irratti waan kennamaa jiruuf barattoonni karan dhufu jennee yaadna jechuudha. Bara darbe akka waliigalaatti miliyoona 1.27 kan barsiisaa turre. Bara kanatti immoo hanga miliyoona 1.34tti dhufu jennee yaadna jechuudha. Kanaaf isaan simachuudhaaf dandeettiin jiru maali kan jedhu qaama dhimmi ilaallatu wajjin mariin adeemsifame dhiyeessiin akka dabtara, yuunifoormii fi kan kana fakkaatan haala kanaan akka dhiyaatu yeroodhaan akka isaan dhaqqabu hojiin hojjetamaa jiru guddaadha jechuudha. Koreen ijaaramee. Sirni barnoota haaraas bara barnootaa 2016 kanatti manneen barnootaa hunda keessatti hojiirra waan ooluuf kitaabileen xiyyeeffannoon addaa kennamee fi qophaa'aa jirus jedhaniiru. Afaan Oromoo dabalatee afaan Amaariffaa akka dabalataatti kan barsiisan jiru. Isaan guutumaan guutuutti kan maxxanfamanidha. Barnoota safuutiin wal qabatee illee bara kana akka haaratti kan jalqabnu. Isaan kun akkuma jirutti baay'ina barnootaatiin kan walgitu kan maxxanfamu jechuudha. Hojiileen qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojjetaman osoo hojiin baruu fi barsiisuu hin eegalamin akka xumuramaniif dhimmamtoonni hundi tumsa barbaachisu taasisuu akka qaban amameera.